biyya biraa taa'ee rispoonsaraa godhe itti milkaa'uu dadhaban. Itti milkaa'uu dadhabanii jennaan qabsoo gara maatii walitti buusuu sadarkaa hagasii dirasii ga'ee jechuun lafarratti. Qabsoo lafarratti as geette tuni hadhaa fira dhiisimu maal jedhaa saniin kun. Anamma biiziidha sammuun kiyya. Qabsoon lafarra miidiyaadhaa dadhabamtee jennaan ji'a tokko kuma homaa hirriba boqadhee hin beeku. Baay'eedha biizii ture. Yoo biizii ture jedhu jinni miti. Duulli garagaraa natti gaggeeffamuudhaan hedduu yaaliin garagaraa narra ture jechuun rabbiin na tursiise har'aan nagaa alhamdulillah kalaam. Qabsoon miidiyaa irraa kun itti milkaa'uu didde jennaan maatii keessa seenanii sadarkaa maatiin adda bittannuuf nurra jira jechuudha. Kana dalagu eenyu birriidha. Nama ani akkuma tana dura jedhe nama bultii qabu abbaa dhiira lamaati. Farahaan abbaa dhiira lamaa rabbiin sun keessan na badhaase bultii ho'itu jiru gaarii keessa dabarsine miidiyaa kanarratti immoo rakkoo guddoo keessummeessine. Namni yoo kolfee taphatee jedhee waan rakkoon jirtu isinitti hin fakkaatin. Sina jenneet diinaaf bonnet akka diinni bootaan arganne rakkoo kenna tasgabbeessuuf jecha dhimma cal'ifnaa jechuudha. Akkuma jirrootu hundi jiraanaa jechuudha. Wallahi ka afaan an ibsu. Taatee ijoolleen namni amantii waliin qabu ilmaan musliimaa raawwattan ustaazota fakkaachaa shirri isin dalaydan haga sa'aatti kana itti milkoofne yaanni keessa waa lama ture. Yaanni warra qabsoo kanaa yaanni warra waa lama ture. Tikona dhageeffadhaa naasa. Tokkoffaa akka isaan barbaadanitti warri sila ustaazotaa jedhu kun akka isaan barbaadanitti yoo isaan na ergatan ergamu taa'i jennaan taa'u akka na ashkaraakkaru jechuudha darasaa ofii na godhanii na ergatu yookaan akka isaan barbaadanitti waliin deemu kaa'oo kanneeni jechuudha. Warroonni amma duula banan kun duulli kuni tapha iyyansaa dura ture yookaan yaadattan taate duulli kun gaafa Sumayyaan shahadaa qabatturraa gastii wayiitirratti mana san yaadadhu guyyaa san shari'aat gammadaa anjala san jira Sheekh Kamaal seensisaa jennaan Abu Sabraddiin ol utaales seenee Farahaan Abu Sabraddiin hin galche. San dura uummati xiqqootu jira laakiin guyyaa san inni isa galche isaan Sheekh Kamaal hin galchi jedhanii. Egaa inni osseene nama isheen jedhe san galchi jedhee viidiyoon ni jira utaalee bu'e. Gaafsan irraa guguddachaa rakkachaa dhufe. Rakkoon sun deemee wanta amma waan hedduu waan haasofne akkanatti fidnuun. Amma rakkoon sun cimtee sagadaa isaan qopheessanillee geettee deemtee waa hedduus dalayne kunniin deemne itti milkaa'ullee itti milkoofnes waan goonis goone sadarkaa waldhabbii ifarratti baatu taatee jennaan yaalii garagaraa isaanitti harka kennatu dide analaa kulli haal.
gabbaa'ee ifaan ifatti hojii isaanii tokko tokko waan natti hin tolin dura dhaabbannaan jedheen namni tokko immoo waa'ee Abu Sabraddiin Abu Yaasir ka jedhamu ka Xaayif kan namaan dheffate kanaan wal ijaaranii gareen uumamee jechuudha. Gareen narratti dhiibbaa godhu keessa yookaan garee kana hundeen isaa gadi fagoo guruppii Nuural Hudaa keessa illee waliin ture bara dheeraa 2016 waggaa 15 akkasiitti gara isiitti illee waliin ture isaa keessa baay'ee prosesii baay'ee kanarratti yeroo takkaaf an guruppii sanillee gaafa miidiyaa Nuural Hudaa makkatti eebbafummoo eebbashan irratti remove keessa na godhan jechuudha. Remove keessa na godhanii in dhiise. Faana waltanatti ergatiin abbo nama geemii taphatuuf qophii miti karaa geemiitti illee nama keessummeessu miti an ergaa kiyyaan dabarfadha viidiyoon kun waan waraabamu. Bara sanirraa jedhee an harka kennatu didee jennaan yaaliin garagaraa dararaan garagaraa dhiibban garagaraa narratti raawwiin halkanii guyyaa narra dalagan. Warroonni nan hubanne arrabaaf qopheessanii duuti godhuu na arrabsu yaalii garagaraa narratti geggeessan. Yaalii garagaraa yoo narratti geggeessan harkan kennachuu hin dandeenye. Isaan kaayyoon isaanii maal ture jara kana yookaan akka isaan jedhanitti jala deemuudhaan yookaan immoo na dhabamsiisu kaayyoon jara kana lamaan jechuudha. Jarri kun lamaan kaayyoon isaanii na dhabamsi yookaan akka isaan fedhanitti jala deemu dinnaan immoo na dhabamsiisu irratti hojjetan. Ani gaafa rabbiin gaafa waan sitti godhe malee hin dhabamtu an nama harka kennatu illee miti wanna fedhe dhufaa malee itti amanii taabtaab godha akka nurratti hin cufne namoota tokko tokko fide yaadarraa fuudhee ani harka kennachuu isaanii walii galu eegana dhabamsiisu gareen isaanii kun komantirraa arraba garagaraa namni marruu beeku quba qabu mana ofii banatanii suuraa kiyya akka irratti kilmaa tokkoon godhin anaasaa jira. Dhibba ergattee jennaan sirraa kaase maal yoo dhageeffattee gaatti dhuftee yaada kee kennate eshfii atitti jalaa hafe nama akka jaraatitti jalaa hafe nama akka jaraatitti garee kana jalaa hafe duula irratti batte namoota ustaazota an jedhaman maaliif isa deeggartan maaliif nu waliin irratti hin qabso suuraa isaa ubbira keettanii maa irratti hin duul isaa kana nu waliin maan dhabamsiifne ka jedhan duula bana akkuma namni kamuu yaadatu dengadda mana shari'aa dhaqanii namni dhugaa itti himuu dide nama kanatti Kamaal Abdallaa kanatti si maa itti nimni ka dubartii waliin geemii taphatu Kamaalii ta'u namni balleessaa jiru Abu Yahyaadha si jedhan Abu Yahyaa asii dhaqanii bilook na goosiisa wallol jecha guyyaa ji'a tokko guutuu ana gaggara galchanii narratti lolan kana na arrabsan kana ustaadonni baatee dubbattee sagalee naa taatee nama kanarraa tokko hin jiru. Numaayyuu gariin isaanii viidiyoo narratti dalaganii garii gaafa ani immoo aariidhaan miira keessa seenee jechuma isaan ilma haadha akkasii naan jedhan baay'een arrabsa ajandaa na godhatanii narratti duula labsan murtii ajjecha du'aa isaan riyaal birrii Itoophiyaa 300 hawwal
biri Itoophiyaa 300 isinii galche. Viidiyoon lafa jira. Nama bahee laayiviin irratti dhiichisaa ture jira. Haga sadarkaa ani lubbuu haabad bilooksi godha Faarisii waa tamma booda natti argatte. Lubbuun isaa haabaddu jedhanii narraa haasaan kanarratti namni baay'ee narraa difaa yaani narraa dubbate tokko hin jiru xiqqaadha jechuudha. Ani sadarkaa ajjeesaa biri Itoophiyaa 300 isinii galchin du'aa isaa nutti fida an alqaayidaa miti yookaan Abiyyi barbaadumi warra Abiyyi wadhabe sanii miti Abiyyi araaramaanii jira. Yeroo an sadarkaa kanarratti ga'ee jireenya kiyya gabbayee galuu dadhabe namni narraa dubbate namni narraa wannoo godhe tokko jiru jechuudha. Gaafa ani duula kana humna onna ta'ee gabbayeettiniini nama arrabse haati teenna tuqame maalum keenna tuqame jedhanii narratti duula addaa bane. Ati namoota ani itti dhiyaa This Wi-Fi bad. akkana galtanan jaa namni akkana na godhu kun eenyu warruma kenna warruma muslimaa warruma na waliin soomu na waliin salaatu amantii tokko qabnu jechuudha. Sinigale duuda duuba kana ijoolleen kun waan beekaa ijoolleen lubbuu namaa balleessu yaalan kuni itti fakkaata. Duuda jala duuba kana eenyutu jira ummata kanatu jira jechuudha. Ganama kana bananii tinin narraa dhiichisan tokkookii kiyya lachuu baran bilook na godhan ofirra waan kiyya dubbatu waan kiyya rammari'atu ana ofirraa bilook na godhan. Sinigale ummanni jala fiigeetiniin harka itti rakkoo jarii narraa qaban rakkoo anaaf isaa walirraa qabnu hin beekan. Sinigale ar'a ganamas dubbiin tasgabboofte jedhee ar'a ganamas mana Abu Yaayatitti dhaqee aasaa goonee obboleeyyan kiyya ka beekaan irratti duulu rabbiin afaan narraa qaba ummata kana kaabaa rabbii jalalee dhaabadhe du'aa kadha warra wallaalaan irratti duulu an isinii dhiisee haga waggaa tokko na fahamtu waggaa tokko isinarraa tasgabbeessaa diliitiyaaf rabbi isinin qabu kafeete na nyaadhu kafeete yoo carrallee argattee itti milkoofte lubbuu kiyyallee na baasuu dandeetta jedhee izinii godheefi jechuudha. Yoo kana jedhu namni haqa ufiitiif du'e dunyaa ufiitiif du'e gurra ufiitiif du'e irdii gurra ufiitiif du'e جنة سينا رسول ربي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون إرده فهو شهيد. أن هريك يبافتو أهليك يبافتو أرسل لبوك يايو كفالي شهيد جدي أمانوان تيف صداتكم قبو جتشو صداتكم سنقبو صدات اللينجر yoo amantii daa'effatanii lubbuu kiyya balleessanii waan godhun qabu yoo gandummaa daa'effatanii immoo ka lubbuu kiyya balleessan taate gosa guddoo keessaa bahee gosti tiyya warri gumaa ni nyaata gumaa kiyya ni baasaa jedha jechuudha. Viidiyoo waraabee namoota yaalii akkanaan irratti geggeessu video warabe la ahli kiyat ergadheeraan ahli kiyat ergadhee jedhaan kan yoo amantii daa'effatee tokko akka jedhu kan na dabarse aadi ma fi mushkila isaaf rabbitu walitti dhufa
yoo ka gandummaa dayeffatee dhufu immoo akka san akka gumaan kiyya bahu dhibba beekaa jechuudha. Imo irratti yoo sagalee yoo barbaadu hunda imo irratti ammallee ta'uu baattu yeroo biraa sagalee ol fuudhee isin dhageessisa. Namoonni waan isaan jedhan kaataa isaan itti marii gaggeessan jechuudha. Nama isaan jala hin deemin hatta nodoo ani amantii kanaa yoo waan hojjetu taate najjeesuu mirgan qaban. Najjeesuu mirgan qaban. Sinigalee waan hin goone waan godhullee hin dandeenyeef dachii buqqisanii jechuudha. Ani duula kana dadhabee amma ganama akira shayii waan amma kalaama kiyya xumuree yaada keessan isinirraa fuudhu viidiyoo ani muuziqaa fayyadame san namoota afaan amaaraa beekan nama hedduu toroggomsiisee jechuudha. Waan Yesuus gooftaa jedhuun qabu jechuudha. Waan Faaris illee mirkaanee duwitiin irratti godhuuf hin jiru jechuudha. Sinigalee ani ka fayyadame ani muuziqicha yookaan mazmuurii sanii waan fayyadameef natu beekaa jechuudha. Fayyadamu akkuma namuu ka manzuumaa raayyaa fayyadamu anis fayyadame. Ani sirba kamuu ni fayyadame. Waan itti beekuuf oyaanii waan keessa argan. Sigalee sirbuma ta'eef mikaan dhageeffan. Sirbuma ta'eef mi poosti kaagoo. Amma kalee waa'ee ummata beelayeetti irratti poosti godhe ummata kennaa waa'ee lammii kennaa ka jedhu san viidiyoo nama argee duwit godhe. Ummanni areedatti amanan. Ummanni na balleessuuf yaalan. Sirbuma afaan Oromoo ka lammii beelayee jedhu san duula geggeessaa turan kalee. Ayyee har'a ganama namni wayii mana namaatitti dhukkeen irraa kaase waan rabbi isaa waan keessi kiyya na cabu narratti raawwate naan jedhe. Sinigalee amma ummanni maatii kiyyaan hawaasa na jaalatuun gargar kana godhe kun lubbuun kiyya kun har'a galee boruhoo iftaaniyoo je'eetiin yaaddaa beektu yaaddoo keessa jira. Kanaaf jedhee manzuumicha san yookaan akka Faaris baanutti manzuumii san fayyadame malee ani waa amantii Yesuus Kiristoos gooftaa jechuuf miti. Uummata rukutamaa akkasitti fayyadama. Uma sanuu ta'e akkana dhukkeen kaasina isin. Uma saniyyuu ta'e dhukkeen kaasina. Ranni rakkoon keessan waa nama hubattan. Uma sanuu fayyadame akkaataa itti waa hubatan. Akkaataa itti waa xiinxallan. Akkaataa itti nama gorsan bara. Ganama isinitti galgala isinitti isin dullaan. Giddiin haayilaandii kan afaanitti nama dhiibina. Sigalee giddiin haayilaandii kana namatti dhiibina. Ani fayyadame waan fayyadameef hin qabu. Jireenya mataa keenya haa jiraannu. Akka keessaniif as hin geenye yaalii hedduu gaggeessitan. Maatii diidan. Namni to'e edda ganama mana namaatti dhufee na jeequ amantii keenya taphatee sheeka maqaa balleessa jedhee iyyuu namni akka waa xiqqoo waa baratee jedhu. Maatiin kiyya waasaappiin sagalee itti erga bultii diigi je'eni biloggooti. Imoon itti erga biloggooti. Nama biraatti irratti ergee nama biraatti isheen irratti godhaa jedhama. Nama bultii ta'ellee diisisuudhaaf gahee taphatutu daawwaasitu. Sigalee kafalaa jira. Wanni manzuumicha san fayyadameef akka itti jiruu fi waa akka duulinsaatti waan akka xilaa ba'uuf rabbi ardhaan nagahee isgaabeer jechuun Yesuus jechuudha. Sila uma sanuu ta'e na gaafataa mi rabbi jedhan. Waa isin gaafata. Annama laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullaahtti aman.
نقلي لا لكين كاسنا هين إينا وما سنوتا هين إينا وان أنا توجد أنا تقول وف بكبو إدلاجي كمال تاي دبدا كمال تاي هاسا أمة أستاذو تا كان في عام تقولي قستي نما سنتني بيرنام نسد الله لبرا ليتني مكاكي ينكاسنا وانكي يندبتنا منكي سنبنتني وانكي ينينا سبب سورة كي يقرر قلتني آساني بيونام نسد الله لاجراته أستاذني تقولك إيه لغا جتني مقاديم بلي سريو نوازي جلقبو ناما إبالا مدكي دعوات يا شيكا الربنا دوويته يا شيكا ندرت إن أكين أما نما كباس جرامو كنفا دايتي وانكي يندبتي يا كي ربي صداد واتنا مامنتيتي قصدي كي ينسيني يا أباس وانكي يرت دايتني ندبتنا أنا من أكنا نعرف سولينا أمانتي مسلم نما آيلاتي ما تنقرقر جروجر أمان دولو مكان الرا أغا سيارن كي يسوار مي أبين يد قودم أغاو أك أدبهم كان وروني قدام كن إسلامو ما ولدتك أمنا أجتون إسلامو ما ولدتك أمنا أجتون إنو الفاتة سليم كم على 6 وامن قلتينا ما ديقا ميرا كيسا سيقلشا أمانتي سرافودا يالي ميدا سيرت جيجيسا أتنا ما كان أبوليسا يتي أو حسن حسن يو كان سير راوات أبوليسا كي يجتا بيدي يو كان سيرت راوات أبوليسا كي يجتاني نجران مي أكوان سنير إبدي ويكان كي ويبوتة تتلالا كان مرا بعد أبسيسا بري منا نمارك ومنتي نارفس نجلا دي مي كانجا سياكي الله فلتا Tana takkatidha. Takani kafarte shahada qabadhu Abu Muazin siwa nori jedhe sagale na ergu baayedha. Sana anuma Rabbit Isa ta amanti ki ana Rabbit Isa. Kanuma jechuu barbaada sinitti neerestu yaada dhuma gaggabaabsa kennadha live tufna agenda kana keessa ni baay'ee. Yaada kanarratti nu galtanii wanti barbaadamu namoonni dhimma keessan dhaabudha isinillee mootu daandii isin baasu isiniif rabbi keessanitti dhiifattanii nuti akka nama tokkootti akkuma reef dubbadhisanii waan kana akka isinirraa dhaabnuuf nu namoota sheekotaatiin yoo danda'urra koomantiitu irraa dhaabsifna isin mootu daandii argite isin fakkaattu fi karaa nullee gammachiisutti akka deebisan dhuma irratti garuu waan isin jechuu barbaadu video argite ammallee kana gofduraatitti deddeemtee isinirraa akkanaa saamnee fi argite isinillee xiqqeessitee nullee kan xiqqeessine video mazmuurii fayyadamta sana osoo nurraa kaastanii baay'ee bareedaadha namni ima hiikkataa beetanii namni ammas dhufee dhaga'initti jira hiitichi maal ta'e akkuma ka jedhu jira galee video suni miira nama hundaatiif gaarii miti waan taateef isin malleef immoo gaarii miti jechichi yaada keessan ibsuu danda'a ta'uti garuu wantichi mazmuuridha silaa muuziqaa iyyuu ta'e namni hin bareedu unkaan amantii hin dhiisataniif isiin irraa kaasataniin kaaf immootu inshaallah manuma keessa akkanatti namoota sheekota tokko tokko yaamne isin irraa afaan qabsiifna warra maqaa keessan ta'eetiniin gastii daa'imaa fi xiqqaa guddaa keessatti illee afaan isanitti bana inshaallah. Galatoomee anillee ni ba'a ustaadha nullee bakka keenyatti nama isiirratti duuti hojjateef nama maqaa keessan dha'e me Mansuur galcha Mansuur kaata na galcha dara Mansuur Jamal bar Mansuur asli sani miti atli miti atli na fakat tuktuki lama gabaatu nolo laalame asli miti kana fi ya ummata ki ya ummata malla engadda senen arabsebe ni te bakka ga kasse ya ummata kenya ummata naga me walifa gallu walitti duuluu faayidiin uu qabu xiiqii nama sibitu faayidiin qabu keessattuu yoo mana kee bantu ajandaa tokko qabadhaa baname waluma kaatanii ajandaa yookiin sitti dhufe maafinaasa inaati jechuudha. Yoo namni ajandaa dhuunfaa tokko batala abbaan hin jirretti ajandaa waan nama tokko hamii fakkeessitanii naasa ina. Wanti akkasii sun dhooggaadha yaa obboleeyyan tiyya. Badallee jallallee hamallee qajeelfadhaa malee ittiin duultee maal irraa argatta?
maal irraa argattame? Yaada dhumaa tokko kennadhee haa ba'u sagalee kee dhagama sheekaman. Eeyyan dhagama sanitti fuuf. Kodeemuu fi yaada dhumaa kennadha. You want to keep there? Itti fuuf. Assalamualaikum Salim qeerroo hundi keessanuu galatooma sheeka nu kabajjeessa akka nu kennite nu wajjin taa'u keetiif illee galatoomi hundi keessanuu galatooma ani walumaa galatti wanni jechuu barbaadu yaaduma reedii sanii walii gala manumaa kee kanatti sheekolee waan kana dalagan ka qaaman beenus jira hunda isaaniitiyyuu qabne wanti kun asumatti dhaabbachuu qaba walumarkiin kun kana caalaa deemuuf hin qabu akka nama guddaa tokkotti yookiin immoo akka ilmaa muslimaa tokkotti warra wal lolaa jiru kun akka amantaatti ijoollee islaamaati ijoollee muslimaati ijoollee naannoo tokkotti kun immoo nurraan eegamu waan ta'e. Sagaleen kiyya hin dhagamoo? Yaada dhumaa yoo qabaatte sagaleen kiyya barakallahu. Ani yaaduma kiyya bahee deemaa namoonni as jalatti koomentii jalatti akka sheekaa yookiin immoo akka muslimaa taphachuu barbaadan akka hayyuu taphachuu barbaadan yookiin ammoo akka nama ofii muslimummaa yookiin islaamummaa kee jabeessitee akka namni islaamummaa kee balleessetti ka of yaaddee deemtu albaatu dhiisi sin fayyadu ofiiyyuu of ta'i nama jechuun nama of ta'e waa'ee ofii beeku ofitti amanamummaa qabutu waa'ee namaa dubbachuu danda'a. Deeqaa shaniif jaagan bawase. Yeroo takka xumuree dalagaa seenuuf waan ta'eef namoonni as jalatti koomentii jalatti waan argitan barreessan akka nama wanti wal hin ta'ina akka nama waan balleessin hin ta'ina hundi keetuu wal beeyna hundi keetuu eerfoona gurratti godhattee sirbaa fi mazmuurii haga duudii keechatu dhageeffataa jirta anaan dabalatee kun is no big deal garuu wanni takka waan laaluu qabdan uumama rabbii kana keessatti nama rabbiin uumamaan bareechee kennetu jira hunda waan isaa kenneefi beekumsaa hayyummaa sheekummaa fi akkasuma qaama isaa hunda bareechee rabbi kennaaf nama garii ija dhooggatee gurra kennaaf nama garii ammoo luka dhooggatee harka kennaaf maaliif harka kenneefi luka kennuufi qabaa jechuun ammoo dalagaa rabbii keessa seenuudha yoo namni tokko ammoo waa balleesse taate ati yoo ka nama san caala hayyuu beekaa taate gorsi yoo haga dandeettu garuu nama arrabsitee arrabaan nama deebisuun akka nama dhagaarraa aanan elmuuf yaalutti ulfaata hedduu ulfaata saniifuu ustaaza isin ammoo waan gootan isin abbaa kennaa hayyuu kennaa wanti nuu gootan beeytanii immooshin hin ta'ina abbaan fedhe waan fedhe haasa'u waan wanti tokko seentanii waan jedhinaallee namaan arrabsinaallee ustaazni biraa waan biraa jechuu danda'a garuu namni biraa sheeka kana jettanii kaan jaalattanii kana ammoo sheekaa miti jettanii gadi qabuuni sunuu wallaalaa gadi taatan maaliifi sheeyni sunis yoo borka waa balleessu taate mukatti cabsitan isin beekan oromoo isin beeka ajaa'ibatti waggaa 9 ani kaayiroo irraa istiil hanga Austraaliyaa seenetti nama laayivii feesbuukaan taa'aa oole nama laayivii ijaare tokkoffaa eegali keessaa nama tokko na beeytan ajaa'ibatti wal beeyna duubaa dura keessan beeka hinaaffaa keessan beeka namni yoo gammadee asirra taa'ee kolfuu hin barbaadu nami garii nama wallaahi anumaa bareedee narraa uffatee akka wal nyaachuu wal hamachuu wal hinaafuu wal tuffachuu kanatu asiin nu gahe saniifuu please ummata qaali ummata kashti warri koomentii jala jirtan isin hundinuu akkanumaa waan tiktaaka bantaniif qafa koomentii koomitaatara ta'uu hin dandeettanillee kun beekumsan jedhamu namni ustaaza akkana godha nama shammooditara kenna nama arrabsu hundayyuu namni wallahi nama tokko tambalo kana sinitti maan nama shantama maraataa wajjin haasa'urra nama shankafayyaa qabutu wajjin haasa'uun irra gaarii isiniin jedha yoo isinit dheeressee dhiifama naa godha galatooma ulfaadhaa hedduu sin kabajaa afoo lillahi yalla galatoo min salim ki barakallahu anawar anadu artist anawar banane naga fayya baga naga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh كم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم شيخ كأنه والله وين مدود بتم يعني دو فنجال الدورة إذا تنك سيف تكيس على ما تقوى مللي زر مجال الدان
Garuu wanni akka nama tokkootitti wanni nama muddatee an maalii yoo jettani warri amma waanuma tokko dubbadha. Wanni hundi dubbatame waan hundaa hin beektan isin wallahi nama dallansiisu jecha rabbii waliin dhabina takkana isin jedha jechuun wal dhabuu miti nama rabbii rabbumatu beeku. Wanni sheekolillee ustaazonnillee wanni waa'ee keessan dubbatanii narratti akkana ta'anii akkana wanni isin jechi wanni isaanillee akkasitti miira keessa galchee tunte kabaja diiniitiif jecha kanuma eeggatanii osoo deemtanii wallahi waan guddaa warri isin jala deemullee warri waa isin jedhu kunillee hin dhaabata. Fakkeenyaaf amma faarfannaa tokko asirra kaa'ee akka dhuunfaatitti dhageeffatullee akka garuu wanni isitti bilee diin kabajama diiniitiif jecha maa akkan godhe jedhumaaf malee akka nama tokkootti keessaan dhuunfaa dhageeffatullee Koomenti beekaa jedhanii taa'umsaa. yookaan ammoo koomenti man dubbisin aanarra. Hidheera. Afaan Oromootiinis afaan Amaaraatiinis nashiidaan hin jira fakkeenyaaf. dhugaadha wallaahi. Waan mataa nama cabsu kun waan mataa nama cabsu. Kamaraa yaatu yoo amma fudhanne namni waan namaan jedhu Namni waan namaan jedhu yoomiyyuu nafamoo. Innaa garuu ijoolleen keenya sirrii miti kan jarri hojjetaa jiranu. Haa ta'u malee immoo mazmuurii isa hin ilaallanne hidhuun kun gonkumaa waan ta'u miti akka iftuutti akka yaada kootiitti kuni garuu wanni tokko hin qabdan nama tokko karaarraa waanuma kanaaf hojii godhatee ka deemu jira. Beediisa kanaan akkana wal qabannaa yoomillee dhaabatuuf daawwanni kun kanaafu dhiisaatii meessi. Qabattee waa akka sheekaa fakkaatte ustaazota daangaa alim of gooteen irratti duultutan. Gastii namaa seentanii waan kiyya maqaa hin dhayina jedhe jara sararee irra deebi'e viidiyoo dirasi hojjeta. Ammallee viidiyoo irratti hin dalagina. Fedhu geemii taphadha. Andiiniif isin yaachisa keessa dhufee na gorsa. Gaaf tokko amma artist Amin Husseini jeneraali mana kiyya kanatti weeddisanii taphataa turan. Gabbayee silaa namni guddaan jedhuun viidiyoo irratti dalage. Dhaqee keessallee viidiyoo kanallee kaasi. Ani artist Amin Husseiniif fira dhiigummaa walitti qabna. Ani artistoota Oromoota namuu ani isaan aarsaa itti ta'an. Biyyaa itti baqatan lafeetu itti cabe odoo sirba isaanii hin jaalanne qabsoo isaaniitiif jaalan sirba isaaniillee ka jaaladhutu jira ka jaalalaaf dhageeffadhutu jira jedheeni keessallee dhaqee nama walitti fixannee viidiyoo sanillee kaasisiiftetu jira ammallee nageenyi anaaf jara kana jidduutti bu'uuf gastii namaa seenanii amma wallahi dhugaa wasitti artisti abadane nama namni 8 daawwatu suuraa kiyya garagalcha tokko Takani sheekoleen irratti haasanii nama 200 achi dhukkee narraa kaasa. Narratti sheer godhan. Anin takka onna seensisan takka ganna darban. Takka onna harkisan takka ganna darban. Irriba abe ji'a guutuu. Duulli miidiyaa irratti haree lafatti gadi bu'ee maatii keessa gahee cinqiin taane waan akkana namni masalaafa wayii saatan. Aarsaa hedduutti kafan. Ammallee warroon ustaazaa kuni nageenyi haa bu'u. Hojjetan jarumatu dhaabuu danda'a. Viidiyoon irratti dalagurraa yoo naas bejessan yoommoo gaastii ijoollee galanii narraa dhiichisuu dhiisan ani waan kana jaruma oo'isuuf dalage ammas nama amantii gadhiisee miti. Akka wanni kun hin taanellee akka sirrii hin taanellee osuma beeku godhe amma. Dhugaa. Sinigala kanuma jechuudha yaada xumuratti hin dhiifnaa mata duree kana keessaa ni baatu. Kanuma yaadni kiyya wallahi bas kanuma wanni guddaa nama dallansiisuuf jecha karaa rabbii irraa qofan maqina rabbii walitti akka isin hin buumne isinii galaa waan kanuma isin jedha malee waan biraatti miti waan biraa sheekotiilleen hin deebi'anii warri ustaazotaallee hin deebi'anii warra waa barreessu warri waa namaan jedhu yoomuu hin dhabamu kana beeka achi sararaa qaba. Ilaalu ani nama koomantii ilaalu ani. Deebi'ee hojii xixiqqoo faate hoowitu kanneen mana banattee narraa dhiichiftu waggaa tokkoof narraa dhiichisaaree ni bara. Abbaan feete naga waggaa tokko
ani isin haga yaada kiyya hubattanii jira. Tana dura dalage viidiyoolee dalagee dubbadhee jira. Ani amma wanni rakkoo guddaati. Nama horii rispoonsara godhee miidhaa namarratti dalagu. Nama maatii namaa bultii namaa keessa seenee diiggaa barbaadu. Warroota silaa dhageettii qaban, warroota silaa waa barsiifnani ala kana keessa deeman. Miidiyaa kana weeraran. Amma fakkeenyaaf Abbaas Ustaad Abbaas kana bakka hedduutti dhaqeetti dubbadhe. Yaa akii uma kiyyan dubbatiin gastii namaa seenti. Yaa akii viidiyoo narratti hin dalagi. Yoo na viidiyoo waraabee deebi'a mana ofiitti. Yoo takka asiyannoo jedhan. Nama akkanaa kana ka amma miira hin taane keessa nama galchu. Ka hawaasa illee walitti nama buusu nama akkanaa kana. Amantiin ka isaatii miti. Amantiin addatti hin qabu. Deemanii namoota gurguddoo aditti dhiyaatu ka akka sheerriyaa addi ka akka namoota gurguddaa isintu balleessee dhugaa itti himuu dhabe. Dhugaan isaanii mammaali? Areeda haadadhu kafari. Kafarte diin keessaa baate jechuu dhaban. Akkana jedhee namanarratti waraabuu jira bar kamaal badiin qabu warroota hayyoota teenna gurguddoo teenna jedhee narratti waraabe namni kun amma na dhageeffataa jira. Yoo akka isaan hin deeminitti yoo akka isaan haasanitti hin haasayinitti yoo akka isaan akka darasaa zuumii walitti qabatan jara na barsiisutti gahee hin qabu'an. Dandeettis ittiin qabu'an. Isin fakkaatuun barbaadan. Kamaal Abdallaa ta'ee jiraachuun barbaadan. Abbaa fedhe waliin haasaa, abbaa fedhe waliin taphan. Mirga kiyya kun. Waan itti amane. Kanarraa ummanni addunyaa tana weerar eeganan tahin, eegaan keessa hin jiraatin namalee waan fedhan hubatuu danda'an malee rakkoon ta jirtu. Rakkoon kana mara geette ummata nagaa kana shororkeessu. Mee ana waan rabbii jedhi ani mootummaa abiyyiitiin garbatsiyooniin hin taane yookaan shororkeessa addunyaa hin taane eenyutu 300 Itoophiyaa isinii galchina ajjeesaa du'aa nutti fida. Daqiiqa bareeda gogaa irraa haadaa jedhee darasaan akkana rispoonsara nama godhu maal jettan. Dhageettee beeyta nama miskiina biyya arabaa jiru. Sayyaaran keessa waramee olaan irra deemaa jira. Maatiin kiyya kana weera. Wallahi isinirra illee beeku wanni akkana diinii islaamaa keessa illee ajjeesii akkas godhe kan illee hin jiru. Badaallee maraatallee maraataa ofiillee abbamatu gorfata waan jedhamu beeka malee an kanallee hin beeku wanni akka jedhullee warra hubannoo hin qabne hubannoon raagama akka wanni fagoo jiran nama agarsiisa kun. Isa tuffataniituma itti dhiiftan waan qabatamaan nama akkas yoo godhu jiraate warra dhimmi ilaallatu warra manguddoo jira ustaazota jira isaanitti himattanii waan qabatamaan sagaleedhaan waan jiru wanni akkasii sanis furmaata argata jechuudha. Amma gabaabamatti wallahi manuma keessan kanatti akkas sagantaa qabaati wanni kun bal'inaan irratti haasawamee wallahi isinummaan kun mee of jijjiiraa dura argisiisa namatti jechuun jijjiiraa jechuudha. Wanni sagantaa qabannee haasofnuuf illee jiru bar na dhagaanii sagaleen kiyya kun hin waraabbamu. Awwaan jara gastii kiyyatti gastii namaa seenanii waan kiyya dubbatan aanjafuu ijoollee sheerna raggooti isaanii dubbatu argina nama maqaa isaanii ajandaa godhadhee raasa. Yoo isaanii galanii jedhan ani yeroo boodan viidiyoo amma dalaga kana sinaqa abbaan fedhe irratti haa dalagu katare rakkoon qabu bootaan qabu laakiin ani mawduu akkanani sirraa kallu ani fagoon jiru ani daqiiqaa akkanatti hin fudhatan amma booda waan akkanaatiin dubbatu laakiin Abbaas she'eennu abu ebalu mana namaa dhaqee achitti waa ijoollee xixiqqoo koomantiitti raajaan qabu namni silaa waa ummata waa barsiisa jedhu kun dhaqee dubbate taanaan obsan qabu ka obsan qabu ka yaa akidii sun danda'u ka maal jedha amantii dhugaadha waan qulqulluu taatanii wallahi dhugaadha isin argeera ammoo deebiidhaan deebisina viidiyoo sanillee kaasaa wallahi kabajamaa rabbi sinaa kabaju yoo nashiidaa akkasii deebii akkasii namaaf ka ta'u hin jira ka afaan Amaaraan ka afaan Oromoo illee nashiidaan qulqulluun ariifa inumaa kan irra ka itti sirri namaa ibsu maaliif kunillee namaaf hundi deebisuuf jettanii xiqqoo akka daandii irraa rabbiin waliin akkuma reefuu jedhee isinitti hundi hin gooneef ulfaadhaatti wallahi kanuma waan biraa wanni namoonni gariin viidiyoo warri namarratti hojjetaniif nama arrabsan malee nama qeeqan malee nama wanni tokko jala daa'imfatanii wanni godhan malee fooloon kunillee namaan guddatu jedhanii namni nama laalulleen argamu ka 80 laala yoo waan akkanaa kana haasawe ka 100 laalu kumatu laala kanaaf akkas ta'a tarii namni tokko dhiifa manaa godhaati isallee dhiisaarra waan akkanaa kan waanuma jiru waan ta'eef kunniin illee tuffataniituma dhiiftanitti kanaaf isin daandii keessan akkasitti osoo deemtanidha isinirra beekuullee baadhu kanuma isinumaaf isin gorsina wallahi isinumaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Aye artisti keenya kabajamoo galatoon. Ulfaat wallahi isheen
سنجالنا يوم نمو في لولان تيكي كيسا قلتني ميرانا موني تونجرو نما كان لال سوتا غرفتني وفي التصديب سني مال نبتن شيكا مال تدمو بجيسي ورو في اللي سنين تو ونكن ديني ربي اللي أمنتا كبجاو ومني كان بربادي كان فكنا تأجرا وانبرا وني سنين فرقتني ومتا بجتني وني رئيس إركبتن تو كل ينجر نمو نفسي يايساتيف كبجما ديني إسلاما فتي أكنا ما وانا ما نجنب وانا سنقوتن كنا يوان تكتوك أما ميرا كيسا نمني سنسيسيسي نكنا قوتن ديما ديني كيسا نوكا كسي كنا أستاذني كيسا نوكا كنا كبجما ديني دا إسلاما تيف جيتنا أستاذون اللي أكمت ديني كينا كنا تشيك أكنا تكتسم بيكني كنو غاچن كيسا نيولا لنا كنا تنور كيسا والله وكنا أصول jiru akkamit akkana waan godhu kana bakka kana isin dhamnaan xiqqoo namni akkas jedha malee waan bir'aatti diinii dhabdanii yookaan islaamummaa ofirraa mulqitaniitiin miti isin beeka waan isin hojjettaniif namni ittiin gaafatamu isinumatu itti gaafatama waan an hojjedheef eenyullee ittiin aan gaafatamu waanumatu itti gaafatama kana hin beekamaadha kanaaf isinitti illee dheeressu ulfaadhaatti galatoomaa jiraadhaa hayyee waan hafe muyyuu haasoo nabatinaan hanga nuti barbaada. Hayyee fayyaada artistoota galatoomaa fayyaada. Fayyemee yaada dhumaa namni yeroo turtan yaada gabaabaa mataan weerarina amma daawwan isinii galee yaada gabaabaa rakkoo kana ka fide ummata ustaazota namoota tokko yoo namni waa dalagee miiraan hin laalina ariitiin hin laalina viidiyoonni xaragamaa ustaazota illee namoota illee ni dhageeffannaa. Isinummaan of qusadha diinii yaaddan jennaan narraa gora amantii keessaniif yaaddan jennaan warri muslimaa narraa gora dhaabbadha of laala garamitti nama oofaa jirraa laala ka sodaatee nama jala ciisu hin jiru isinii galee qabeenya namallee nama ajjeesuuf walitti hin funaanina guruppii hitanii namallee rakkisuuf jettanii guruppiin hidhatina nama dhiiga kiyyatu guruppii san keessa gara isin hin beekne isin dhageeffataa jira. Bara kana dhoysee waa dalagaa jedhini obboleeyyan keenya dhoysee waa dalagaa hin jedhin dhokatuun hin jiru. Taaptaap godha 50 ol guuta kalaas hin dhaabna ajandaanii jijjiirraa kanuma jechuu barbaada. Mee Umar Ali kun maal barbaada? في معلومة دبت وكنا والإرجع نتي فكاتو مني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه. لا ودبت شو فهمتي؟ عمر سيله أي تبو في هذا كباب دو دقيقة لما نشالله والله. دبله يا دوما كرا لي أبو بربادة دي مي فيديو اللي أكيد كاسه. مالي بعيدا أستاذ غيا. نم أتي أمان تنا وأنا تتيجي تخانرا كريستاني أكني في أتي بوتا إساني ديبو ديم تتوقتي أشهاجرن. كوت تجهاجرن بعد نجا عندك تجهاجرن. أكاسي واني إساني فينكالين إلما نما هي خندوقن غورين وما ينجر. دوقن غورا لينينو جندوان كنا يجاجتني فرن. لا أكاسين جاجة شوقي يابر إلما نما تيجي دوقن غور. Tanto gongore hinjiru garu rade ibn suwanu majiru akka jansani umari ki ujolle man akkana din keenya tuqame jettu gizee nagaggara galchanii narraa dhiichisanii na arrabsanii badiif akkana deeman kana diin isaaniin tuqamu barani waan cinqinatti ta'u tokko guddaan kana barka addala deemee na arrabsu kun ummatuma keenya ummatuma amantii nu jalaa tuqame jedhu kana waan ajaa'iba sheeku ilmi namaa maali ilma namarraa galataa sin eeggatini ilmi namaa maali ati khayrii amata dhibba hojjedhuuf guyya takka dogongoraa jecha sababaas maali si eeggata waan ta'eef jecha waan akkana ji'a tokko bultii sadii isa dhumaa irra xumuran kalaas isa dhumaa irra dhukkee irraa kaasanii manzuumaa isa walii weeddisanii akir viidiyoo ni balleessan beekan dalageen kan isi weerare Salam Umar ya daga ba duai no godi me duai tumura kala duai no godi Umar Ali adi dura isan le rabbi agel isan mo kana rabbi agel
rakkoon guddoon barasi anatu abbaa diinitti jedhanitti dhiiban giddin aayilaandii kan afaanitti itti tuman sigala rakkoon kana bar wallahi waan feete ati balleessiti yoo isaanii bultee isaan jala shushurte si faarsan takkatu ati yaada isaanii dura dhaabbatta giddiin sitti tuman nama akkasii akkam taane wanni isaanitti himuu fedhu ustaada kiyya galatoom ulfaadhu waan nagalchitee fi wanni tokko wanni isaanitti himuu fedhu Kamaal jechuun Yesuus isin jettan kana ergamaa rabbitti beeka arrallee borullee fuuldurallee akkasi beeka akkana beeka wanni azala ceetanii isa daawwataniif hin jirtu maaliif ka daawwataniif galatooma calcaa daawwadhaa yaada isaa dhaamsa isaa irraa fudhadhaa akka obboluma waliin jiraadhaa gara san dhufaa hin wayyaadina maaliif inni kun nama wallaala akka keenyaa kanaa miti kan hordoftootaan garagaluu miti waan ta'eef nama hordoftootaa jira jee nama gara amantii isaa jijjiiruu miti amantii isaa inni biliyeenaan nama jijjiiruu miti nama biraatiif maarree koomantiif maarree hin gootan dhiirattis hin daleetan namni akkam jallate jellaa ofii abbaa qajeelfata takkaa nama gorsanii beetanii viidiyoo irratti daleetan kana bar alagaatu sun qoflu jira ummata wallahi samuun hin yaaddan anama eegaree reefus dhufeetumaan deebi'u jira faariisi nama hedduun tokko azala jiran maaliif akka Kamaal jechuun Dr. Kamaal jallatee gara isa dhufuu itti fakkaate. Kamaal jechuun nama diina isaati silkii barateerraa qabsaawaa Oromooti. Yaa uummata takka feeta waraaba feetan isa na nyaachistan nanoo baastan. Sheek Kamaal na nyaachiseetis nanoo baasu. Sheek Kamaalii waan kana naa godhe jeetis dubbachuutti hin jiru. Maaliif? Waaniin ofiif jiraadhu jecha ilmi namaa waan kana naman godhu. Osoo arrabni nama godhee ne Muhammadii fi Rabbi irraa unaaf ni arrabni. Arrabni sin nama na arrabsitanii wala nama arrabsitanillee waan kana naman godhu waan kana namaafis hin godhu. Isin namaafillee waan kan gootanii ifiifu waan akka ifiif hin gootan. Saniifuu Kamaal keenya akka nama tokkotti ati abbaa keenya si kabajana si jaalannaa. Wallahu ajandaa ganda kana osoo si dhaabdee irra dasana jaa an akka ilma keetiitti ani ati anaaf akka abbaa kootiitti akka sheeka kiyyaati an ilmi namaa si arrabseef takkaadillee sidduu tis si arrabseeti sin beeku furdurallee sin arrabsu maaliif namni si arrabsu mee takka nama beekaa kanatti nama waa beeku nama diina islaamaa beeku kasi arrabsi takka yoonatti himte ani sin arrabsa takka meenatti takka hundi wallaaloo isaati namni waa beeku na arrabseen jiru hundi akkas hundi wallaaloo isaati wanni ortodoksii fi maarree walii yaamanis takka illee hin jirtu ajandaan arraan tana asuma xumuramtee jirti olii bakka itti oofaltan deemtanii ilaallattan awwanni nu sun jiru wanni nu isinallee hin beeytanii waan ante illee hin beeytan waan Sheek Kamaal illee hin beeytan waan ta'eef akkana godhattan gaafa isin beeytanii dhufuu jiraatu galatoomi fadhu ustaadii gabaab ta'anii xumurra gabaabin numaan du'aa innoo xumura duraan dursa rabbiin waa qajeelchu hunduma keenya rabbiin waa qajeelchu warra wal jaalatee wal kabajee wal dogongoroo fi walirraa sirreeffatee wal jaldeemu rabbiin waa godhu warra ofii dalagee maqaa walit godhu rabbiin waa taasisu wallahi warra wal xiqqeessuudhaa rabbiin hin taasisin rabbii ni danda'a warra wal xiqqeessuudhaa rabbiin hin taasisin Rabbi warra amantii ofiitillee jabeeffatee gara amantii ofiitillee nama yaamu rabbiin waa taasisu wallahi warra walit kofluu miti warra wajji deemee wal jaalatee wal kabajaadhaa wal jala deemu rabbii sanirraa rabbiin waa taasisu warra Amen.